Eheu Timoteos tokkoffaa boqonnaa lama dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu dhiira irrattis aboo haa qabaattu hin jedhu. Dubartiin haa barsiiftu hin barsiiftu. Yeroo dhiirri barsiisaa jirutti dhiirri dubartii irratti aboo kan argisiisudha malee dubartiin lallabuu barsiisuu dandeessu kan jedhu miti. Kontekstii mataa isaa barsiiftu eheu Phaawulos haa barsiiftudha waan ta'eef xumurree jira. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Galuumsa mataa isaatii qaba. Dhaggeeffadhu. Bakka dhiirri jirutti macaafni bakka daqiiqaa naa qabi. Daqiiqaa naa qabi. Naa deebee jira. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Gaafii lammaffaa. Shamara durbummaa hin qabne ajjeefamtu jedhamuun jedhu. Akka seera akka kuduraatti eeyyeen hin jedhu akka seera akka kuduraatti. Sababii ishee shamara dubartii shamara dubartii hin qabne ajjeeftamuun ajjeeftuati. Shamara dubartii hin qabne jechuun jechuudha. No shamara durbummaa hin qabne ajjeeftamuun ajjeeftu. Kakuu duraa keetti seera kaa'ame kakuu haaraa keetti seerichi hin jiru ijoollee durbaa keenya baalagee ejjituu miidha. Hin ajjeeftamuun ajjeeftu dubartii durbummaa hin qabne ajjeeftamuun. Seera jala hin jiru. Macaaf mormitee jirta waan ta'eef. Okey, gaafii taraffaa. Bakka naa qabi daqiiqaa koo bakka. Phexros boqonnaa sadii Phexros tokkoffaa boqonnaa sadii lakkoofsa torba irratti dubartiin dadhabduudha jedha. Dubartiin dadhabduu moo baasii dubbisa afaan Oromooti. Baasiin dubbisa. Okay. Naa qabi daqiiqaa koo. Qabeera kunoo dhaabeera. Okay. Kunoo Phexros tokkoffaa. Afaan Oromoon as baasii dubbisi. Amaariffaan beektu? Afaan Oromoon as baasii dubbisi. Amaariffaan beektu? Afaan Oromoon as baasii dubbisi. Wangeela Amaariffaa sooma dhugaa. Afaan Oromoon as baasii dubbisi. Oromoon as baasii dubbisi. Nama tokko galfadhu daqiiqaa qabi. Amma daqiiqaa naa qabi. Nama tokko galfadhu afaan Amaariffaa. Nama Amaariffaa si dubbisu galfadhu. Nama tokkoon galfadhu afaan Oromoon naa baasi. Nama Amaariffaa si dubbisu galfadhu. Afaan Oromoon macaafa dubbifadhu afaan Oromoon. Nama afaan Amaariffaa si dubbisu galfadhu hin baranne waan ta'eef nama si barsiisu. Nama Amaariffaa dubbatu galfadhu. Afaan Oromoon baasii dubbisi. Nama afaan Amaariffaa si dubbisu galfadhu. Jooniin galfadhu. Afaan Oromoon baasii naa dubbisi naaf sitaasaa. Jooniin galfadhu. Nama tokkoon galfadhu afaan Oromoon baasii. Afaan Amaariffaa irraa ni qabne. Okay, amma gaafii tokkoon sii qaba. Gaafii lammaffaan maali jennaan dubartiin akka wangeelaatti xirooftuudha moo xirooftuu miti? Saanaguu isheerra jiru yeroo sanatti. Dubartiin xiroof gaafii lamma itti aanu. Dubartiin xirooftuu moo xirooftuu miti? Dhiiga isheerra jiru sanatu xuraadha. Namummaa ishee xuraa miti. Xirooftuudha moo xirooftuu? Dhiiga hin jenne ishee qofa xirooftuudha jedhu. Naaga bakka nagee. Namummaa ishee xuraa bakka hingaa. Naa qabi daqiiqaa koo hangaa. Nama waa kan beekne xuraadha warra akka keessaa. Okay. Tifuu. Ayyesh. Okay. Gaafii itti aanu hin darbu. Daqiiqaa maaliif gaafii seera keessa deebii dhaggeeffadhu. Seera keessa deebii sin gaafadha. Seera keessa deebii boqonnaa 22-29 irratti dubartii birrii 50 bituu hin danda'amu. ማንኛውም ሰው ድንግልና ያላትን ያልታጫችን ልጃገረድን ቢያገኛት ወስዶም ቢደርስባት ቢያገኝም ያ የደረሰባት ሰው 50 የብር ስቅል ጀል 50 ይሄው 50 የብር ስቅል አማሪፈን ቤክቱ አማሪፈን ቤክቱ ናቀቢ ደቂቃ ናቀቢ አህመድ ነማ ሲሩቢሱ ገልፈዱ ነማ ሲሩቢሱ ገልፈዱ Namicha ishee wajjin ciisee sun waan ishee yeellaasiseef abbaa intalaatiif meetii sheqaalii 50 mijuu haa kennu. Sheqaalii 50. Galato ishee haa bitatu hin jedhu gatii sana godhee fi seera kaa'amee jira gatichaa kaffalu jedha malee dubartittii ittiin bitatan jedhu. Kanaafuu ishee wajjin ciiftee qalii 50 keessa abbaa miti. Adaba sarara Yesuus abbaa warra mataa namanaati. Waliif abboon wal jaallachuu gaa'ela keessa. Okay, dhaggeeffadhu baay'ee. Seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irratti sababa haadha warraa kootiif ijoollee koo jedheef baay'ee naa qabi daqiiqaa dhaggeeffadhu. Inni kophaa isaa dhufee yoo ta'e kophaa isaa sibira haa adeemuuf fudhadheera yoo jedhe garuu haati manaa isa wajjin haa adeemtu jedha. Gooftaan isaa yoo niitii isaa fuusise isheen ilmaan yookiin intaloota yoo deesseef ishee ijoollee ishees kan hangafaa isheetis haa ta'an inni garuu kophaa isaa ba'ee haa adeemu jedha.
Garbichi garuu ani gooftaa koo haadha manaa koo ijoollee koos nan jaalladha birmadummaa argachuu mootummaa hin barbaadu yoo jedhee gooftaan isaa gara waaqayyoo isa haa dhiheessu gara balbalaatti yookiis michootaatti geessee mutaadhaan gurra isaa haa uruu jedha. Dubartii koo waan jedheef mutaadhaan gurri isaa hin uramu. Irra deebii dubbisa akkasiin jedhu. Irra deebii dubbisa sirreessi. Irra deebii dubbisa. Dhaggeeffadhu qabi deeqaa. Gooftaan isaa gara waaqayyootti isa haa dhiheessu. Gara balbalaatti yookiis michichilaatti geessee mutaadhaan gurra isaa dhaggeeffadhu kunoo mutaadhaan kan caamaatti hodhamu sanaa jechuudha. Gurra isaa haa uru jedhe. Dubartii koo waan jedheef qofa mutaadhaan gurri isaa hin uramu. Akkasiin jedhu ol deebii dubbisa akkasiin jedhu. Hin uramu gaafiin koo. Akkasiin jedhu sirreessi. Akkasiin jedhu. Maaliif si sirreessa? Maaliif si sirreessa? Namni dubartii dhaggeeffadhu hoonaa qabi. Namni dubartii koo ijoollee koo jedheef qofa mutaadhaan gurri isaa hin uramu. Akkasiin jedhu. Mutaadhaan hin uramu. Dhagaan rukutamanii du'uun ture obboleessa. Abrahaam obboleettii dhaggeeffadhu. Akkasii ijaatti ni adabamu. Abrahaam obboleettii ofii fuudhee mun fuune. As baasii dubbisi. Tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kootii haati koo intala abbaa kootiitii jedha. Haati koo isheen deemu. Haati warra Abrahaam intala obboleettii isaa abbaati moo intala abbaa isaati moo abbaa isaati miti? Haati koo hin deenye jechaa Okay, haati hin deenye malee abbaan isaa hoo? Intalli dhaggeeffadhu haati warra Abrahaam intala abbaati moo abbaa miti? Obboleessa maal jechaa jira achirratti? Intala abbaati moo abbaa miti haati warra Abrahaam? Kunoo intala abbaa kootiiti jedha intala abbaa kootiiti jedha. Intala abbaa kootiiti. Haati koo hin deenye garuu intala abbaa kootiiti. Dhaggeeffadhaa. Obboleettii fuudheetti kan jedhu argina achirra. Intala abbaa kootii jechuun maal jechuudha? Intala abbaa kootii yeroo jedhu abbaa koorraa dhalatte jechaa jira. Olli bitee dubbisteetta. Bakka hinga dhaggeeffadhaa hundi keessatti hinga. Ayyee gaafii itti aanutti. Akka seera madhaa qulqulluutti obboleessa jechuun obboleettii abbaa koorraa dhalatte haadha koorraa dhalatte fi kisaa sii galee. Bakka. Macaafa kee mormaa jirta waan ta'eef sigaa. Gaafii itti macaafni umrii fuudhaa fi heerumaa ispeesifik godhee lafa kaa'eera. Umrii yeroo jettu akkam? Umrii fuudhaa fi heerumaa ispeesifaayii godhee adda baasii lafa kaa'eera. Dubartii waggaa akka itti fuudhaa, dhiirri waggaa akka itti haa fuudhu jedhee lafa kaa'eera. Baay'ee gaarii. Macaafa qulqulluun nuti sammuutti jiraannu. Lafa kaa'eeraan sin jedhe. Lafa kaa'eera. Umrii fuudhaa fi heerumaa lafa gaa'ee. Macaafi qulqulluun ati waggaa shanii. Gaafii si gaafadhe deebisi. No. Sammuu nuu kenname. Sin gaafanne. Macaafni dhaggeeffadhu. Umrii fuudhaa fi heerumaa lafa kaa'eera. Dhaggeeffadhu. Si deebiseera. Macaafni gaafii koo dhaggeeffadhu. Daqiiqaa koo naa qabi. Si deebisi. Macaafni dhaggeeffadhu. Gaafii koo dhaggeeffadhu. Umrii fuudhaa fi heerumaa lafa kaa'eera macaafni. Sii deebise obboleesso macaafi 50-60 fuudhi kan jedhu lafa hin kaa'u akkamitti akka namni jiraachuu qabu jireenya gaa'elaa akkamitti akka namni jiraachuu qabu ga'eessa ta'e namni gaa'elatti seenuu qabu macaafi barsiisa. Natti agarsiisi baasi ragaa natti agarsiisi. Yeroon kan kee. Baasii dubbisi. Baasii dubbisi ragaa. Yeroon kan kee. Ragaa baasii dubbisi. Yeroon kan kee. Amma baasii dubbisu hin deemanis. Baastee amma natti agarsiisu hin deemu. Taa'uu dandeessa. Baasii hin kaasin. Taa'uu dandeessa. Sizaa gochuun. Taa'uu dandeessa. Baasii natti agarsiisi. Guyyaa guutuu taa'uu dandeessaa. Baasii natti agarsiisi. Deemiti tokkoffaa Qorontoos isa duraa boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaasiitii dubbisin argita. Baasii natti agarsiisi. Macaafi qulqulluun dubartiin jireenya ishee keessatti. Baasii natti agarsiisi. Baasii natti agarsiisi. Baasii natti agarsiisi. Baasii natti agarsiisi. Jiraachuu qabu macaafi kun lafa kaa'e. Anas keessatti si jilli taa'uu yoo barbaadde taa'e malee deemi dubbifadhu. Baasii natti agarsiisi. Deemi dubbifadhu. Baasii natti agarsiisi. Yeroo kan keessatti deemi dubbifadhu.
Baasii natti agarsiisi. Obboleessa yeroo kan keetti deebii dubbifadhu. Baasii natti agarsiisi. Yeroo kan keetti deebii dubbifadhu siin jedhe. Baasii natti agarsiisi. Deebii dubbifadhu siin jedhe. Baasii natti agarsiisi. Obboleessa tokkoffaa Qorontos boqonnaa torba lakkoofsa tokko kaasee dubbifadhu ni argita. Akkasuma dafteechi deebitee seera uumamaa. Baasii natti agarsiisi. Lakkoofsa dhibirraa kaastee deemsa deddeebiin. Baasii natti agarsiisi. Dafi. Baasus bartoota 12 filate moo hin filanne? Baasii dubbisi na gaafadhu. Waa'ee bartootaa Filate moo hin filanne sin gaaffii waa'ee bartootaa irra hin jirru amma. Mata dureen waa'ee bartootaa miti. Okay. Dubartoota filateeraa Yesus. Yeroo sanatti dubartoonni hojiin isaanii alaala deeman hojjechuutu hin taane akka filateeraan sin jedhe gaaffii. hojiin Filateeraa dubartoota. Dhiirri bakkee irraa hojjetaa Kiristoos warra alaala irra jiranii wajjin hojjechaa ture. Dubartoota filateeraa. Dubartoota filateeraa. Dubartoota keessa dubartoonni hin jiran. Dubartoota filateeraan sin jedhe Yesus. Dubartoota keessa dubartoonni hin jiran. Okay, dubartoonni hin jiran maaliif hin filanne dubartoota maaf filachuu Yesus? Bartoota 12 keessa dubartoota. Okay. Kanaafuu dubartiin filanne jechuudha. Naa deebi'ee jira dubartiin filanne. Bartoota 12 keessa hin jiran eeyyee. Bakka hin jiran baay'ee gaarii. Ayyee. Bartoota 12 keessa hin jiran. Gahe. Dubartiin jireenya bara baraan argatti hidhameera. Dubartiin jireenya bara baraan argatti. Daqiiqa kana dhaabi. Dubartiin jireenya bara baraan argatti hidhameera wangeela keessatti. Namni Kiristoositti amane hundumtuu jireenya baraa qaba eeyyee. Dubartiin si gaafate dubartiin jireenya bara baraan argatti hidhameera. Dhiira dubartii jechuun hin jiru kana booda Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 dubartiin wangeela keessatti dubartiin dhaggeeffatu dubartiin wangeela keessatti jireenya bara baraan argatti hidhameera. Kiristoositti amanteetti waan ta'eef eeyyee. Hin jedhamne ayyee bakka haala. Hundumtuu Kiristoositti kan amane kana booda nama waan Daqiiqa kun haadhaafi. Dubartii bakka naa qabi daqiiqaa koo. Dubartii abiddaan gubuun. Dubartii abiddaan gubuun ni eeyyama moo hin eeyyamamu? As baasii dubbisi na gaafadhu. Naa qabi daqiiqaa koo. Intalli lubaa tokko gaala mootummaadhaan yoo of xureessite maqaa abbaa isheetti xureessuu isheeti. Isheen ibiddaan haa gubamtu jedha. Hin gubamti moo hin gubamtu? Akka kakuu duraatti dhagaan rukutamtee du'aa turte eeyyees abbaa ishee waan xureessiteef seericha waan xureessiteef akka kakuu duraatti tureera eeyyee. Hin gubatti miire? Akka kakuu duraatti tureera seera. Seera kakuu duraatti. Ibiddaan gubamti. Naa galee ibiddaan gubamti miire? Seera kakuu duraatti. Ajeen gubamti. Dubartii dubartiin abiddaan gubamti. Naa galee bakka daqiiqa godhaabi hin gubamti ayyee dubartiin. Kun seera akka kuduraati immoo seera jala hin jiru. Bakka gatiin shamarraniitii fi gatiin shamaraatii fi gatiin harreedhaa tokkuma tokko miti. Gatiin shamarraniitii dhaggeeffadhu. Gatiin shamaraatii fi gatiin sareedhaa tokkuma tokko miti. As baasii dubbisi na gaafadhu. Naa qabi daqiiqaa koo. Sii dhaabeera. Okay. Sekendii 40 si hafe sumaanuu inni sekendii 10 irra dabarsee fayyadameera waan ta'eef. Okay. ዘዳግም 23:18 ኦኬ ስለተሳልከው ስዕለት ሁሉ የጋለሞታይቱን ዋጋና የውሻውን ዋጋ ወደ አምላክ የውሻውን ዋጋ
gatiin shamaraa Afaan fi Oromoon gatiin as baasi. sareedhaa tokko Afaan Oromoon as baasi. hin fudhatamu fudhattu. Afaan Oromoon as baasi. Wangeela fudhatamu fudhattu. Afaan Oromoon Nama as baasi. dubbisu galfadhamu. Afaan Nama Oromoon dubbisu as galfadhamu. baasi. Nama hin galfadhu. Afaan Oromoo Of danda'ii na gaafa. Afaan Oromoo Of danda'ii na gaafa. warri As afaan baasi Oromoo Afaan natti waan ta'eef keessaatti waan ta'eef Obboleessa keenya. warri afaan Oromoo Ilaali, keessaatti ilaali. baasi natti agarsiisa. Anaabsitaa Inatti sana nama himata. maaliffaa haasa'uun galfadhu Dhaggeeffadhu. dhimma ittiin qabuuti. Barachuu dhabuun dhimma keetii. Barachuu dhabuun dhimma keetii. Maan barachuuti yeroo sana ala keessa maa deemtaati? Yeroo sana yeroo sana ala keessa deemuun dhimma keeti. Daqiiqaa kun adaabi. Daqiiqaa kun adaabi. Daqiiqaa kun adaabi. Dubartiin Daqiiqaan jiru amma ati dubbistee xumurtutti. dhaggeeffadhu daqiiqaa afaan xumuraa. Dhaggeeffadhu. Gatiin dubartii ejjituutii fi gatiin saree tokkoo jedha wangeelli. Hin fudhatamu fudhatu wangeelli. Afaan Oromoon as baasi. Hin fudhatamu fudhatu. Afaan Oromoon as baasi. Hin fudhatamu fudhatu. Afaan Oromoon baasi. Hin fudhatamu fudhatu. Afaan Oromoon baasi. Hin fudhatamoo hin fudhatu Afaan Oromoo wangeela. baasi. Hin fudhattaa? Afaan Oromoon baasi dubbisi. Amaariffaan fudhatamu fudhattu. Afaan Oromoon baasi dubbisi. Amaariffaan fudhatamu fudhattu. Afaan Oromoon baasi. Kun jecha waaqaati moo jecha sareeti? Obboleessoo Kun jecha waaqaati. jecha waaqaati jecha maaloo miti isa guyyaa biraa irraa sumna quraana keenya bira qabne. Afaan Oromoon Okay. baasi. Kanaafuu kana fudhattaa? Kana Afaan Oromoon fudhattaa? baasi dubbisi. Kana hin fudhattaayii? Afaan Oromoon baasi dubbisi na gaafadhu. Daqiiqaa deemsisaa miti. Nama si dubbisu gadi. Daqiiqaa jeeqaa. Hin ta'u. Maal? Isaan dubbis Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Bilisomne garbummaa arabaa. Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Bilisomne nuti. Warra bilisomne. Abdul. Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Please. Ni warra bilisomne. Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Amaariffa si dubbisu. nu gaafadhu. Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Obboleessoo nuti warra bilisomne warra Oromoo. Warra as baasi nu gaafadhu. Nama Amaariffa si dubbisu galfadhu. Hin barbaadu. Hin fedhu. Galfadhu. Hin fedhu. Hin barbaadu. Gargaarsa hin barbaadu. Joonii Waammadhu. Hin waammadhu. Joonii As Waammadhu. baasi dubbisi. Afaan Oromooti. Abduu Waammadhu. Bakka Abduu Ahmed Waammadhu. daqiiqaa deemsisii gaaffii na gaafachaa hin jiru yeroo kun gubin. Abduu Waammadhu. Abduu Waammadhu. No, maaliif Waammadhu Abduu? Anaasaa biraa osoo hin barbaadu maqaa namaa hin kaasin. Barsiisota tokko maqaa isaanii hin kaasin. Oduu biraa Waammadhu abbaa tokko. Afaan Oromoon baasi na gaafadhu. Abbaa tokko Waammadhu. Nama si dubbisu Waammadhu yookaan. Afaan Oromoon baasi na gaafadhu. Irraan kan keeti. Nama si dubbisu Waammadhu. Nama si hiiku Waammadhu. Yeroo kee hin gubiniitii gaaffii yoo qabaattee afaan Oromoon baasiti na gaafadhu. Nama si hiiku Waammadhu. Nama si hiiku Waammadhu. Sitti hime hin fedhu. Nama si hiiku Waammadhu. Hin fedhu. Barbaadu. Bakka biraan darbaa hin beeku. Hin beeku biraan darbaa. Daqiiqaa jala. Kan hin beeyne siidha. Utuu beeytan afaan Oromoon Dubartiin bakka hin beeytu baradhuu kootu amma gaaffii eenyu kan beeyne argaa jira. amma si gaafadha dubartiin dhaalma argatti akka wangeelaatti As baasii dubbisi na gaafadhu. dhaalma hin argattiin sin jedhe eeyyeen lakkinaan Na jedhe gaafadhu. dhaalma hin argatti himuun argattu gaaffii si gaafadha Dhaala akkam yeroo dhaala yeroo jettu akkam. Ifa godhe gaaffii. dhaala hin argattii sin jedhe dhaala waan jedhu hin Dhaala argatti akkamii? dhaala Dhaala akkamii? dhaala hin argatti dubartiin Dhaala akkamii? daqiiqaa kun akka bakka naa qabi daqiiqaa kun akka please Akkam na gaafadhu. ka Gosa kam na gaafadhu. abbaa fi haati yoo irraa du'an dhaalma argatti abbaa fi haati waan isee dhima irraa qabeenya argatti As baasiitti na gaafadhu irraa na gaafattu. hin argatti sin jedhe As baasiitti na gaafadhu siin jedhe. Dhaala qabeenya lafaa. hin argatti moo hin argattu Qabeenya lafaa moo kam jettu? Kakuu haaraa. okay Kakuu haaraa keessa jira Hin akka beektu. seera kakuu duraatti. Akka seera kakuu duraatti tarii dhabuu dandeessi. Utuu dhiirri jiru dhaaluu hin dandeessu. Bakka dhiirri jiretti argachuu dandeessu. wow Kakuu bakka haaraa naa keessatti deebi'eera garuu- naa deebi'e Kakuu haaraa keessatti bakka garuu bakka hunduu walitti bakka argata. bakka dhaalma argachuu hin dandeessu yeellam Yoo dhiirri jiraatu dhiirri jiru hin argattu. Maaliif hin argattu? Dhiiratu mata. Garuu bakka dhiirri jiru dhaaluu dandeessi. bakka goobas bakka amma gaafii xumuraa si gaafadha gaafii xumuraa dubartiin bifa waaqayyootiin uumamte As baasii na gaafadhu. dubartiin bifa waaqayyootiin uumamte moo miti Seerumaa boqonnaa tokko dubbiste dhiiraaf dubartii isaan akka bifa waaqayyootti isaan uumee jedha. As baasii dubbiste. baasi agarsiisi Yeroo maal baasi dubbiste? agarsiisi naa qabi deeqaa baasi Seeroo maal dubbiste? Seerumaa boqonnaa tokko dubbiste. baasi Yeroon ragaa ta'e baasi baafadhu dubbifadhu. baasi
Seeruma boqonnaa Baasi ragaa. lakkoofsa 27 Ragaa. baasii dubbisi. Seeruma boqonnaa lakkoofsa 27. Kana keessa si gasheera. Har'a kana keessa si gasheera. Baasi. Baasi Daqiiqaan dubbisi. kee dhumeera. Baasi dubbisi. Baafadhu dubbifadhu. Baasi dubbisi. Baafadhu dubbifadhu. Sii kennaan jira tekstii dhaggeeffadhuuti dubbifadhu. Baasii dubbisi. Baasii dubbisi. Baasii dubbisi. Baasii dubbisi. Seeruma Baasii boqonnaa dubbisi. lakkoofsa Baasii dubbisi. 27 dubbistiin argite. Baasii dubbisi. Waaraa keessattis dhuftee arguu dandeessa. Baasii dubbisi. Obboleessa sii kennee baasii dubbifadhu. Baasii dubbisi ragaa. Baasii dubbisi. Ragaa natti agarsiisi. Ragaa natti agarsiisi. Baasii dubbifadhu. Hin beeku wangeela Yeroo kee dhumeera bara tekstii sii kennee kunuun sammuu kee. Innumne agati qabduun qaba garaa. Tekstii sii kennee kunuun asii. Baasii natti agarsiisi. Asii sitti maara bari maal? Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Asii sitti Wangeela maal irraa. jiru? Baafadhu. Wangeela irraa natti agarsiisi. Baafadhu sitti si bira jira miidha. Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Baafadhu daqiiqaan kee dhumeera. Baasii natti agarsiisi. Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Baafadhu dubbifadhu. Hin barbaadu baasii natti agarsiisi wangeela irraa. Obboleessa baafadhu dubbifadhu. Wangeela irraa baasii natti agarsiisi. Baafadhu dubbifadhu. Baasii natti agarsiisi. Sii kennee baafadhu dubbifadhu. Hin barbaadu baasii. Ani mokkata hojjetu barbaada goobas baafadhu. Haga baaftutti hin deemanis. Haga baaftutti wangeela irraa. Yeroon kee dhumeera silas. Hin baasi wangeela irraa baasi ragaa. Baasi baasi. Dhaggeeffadhus obboleessa wajjin hidhe. Dhaggeeffadhu. Ee miskiin. Asitti agarsiisa. Sitti agarsiisa ani baase. Garuu bakka macaafa argamullee hin beektu natti fakkaata. Sittan himaa. Kuni seera uumamaati. Waaqayyo yeroo uumama uume, yeroo nama uume akkamitti akka uume macaafa qulqulluu lafa kaa'a. Ilaali. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa kaasisii dubbisa. Ergasii gara boqonnaa 2tti achi boqonnaa tokkotti deebisii dubbisuu nan danda'a. Caaffanni waa'ee warra Addaamirraa dhalatanii kanatti fufee jira. Waaqayyo gaafa nama uume, gaafa maal godhe nama uume, akka fakkaatti ofiisaatti isaa dhaggeeffatu isa ni tolche. Na jalaan dubbatin. Na jalaan dubbatin. Na jalaan dubbatin. Eenyuun uume akka Na fakkaatti jala hin dubbatin dubbisaa jira. jalqaba eenyuun uume akka Na fakkaatti jala hin dubbatin. eenyuun uume natti makka Yeroo fakkaatti isaan uumes nama Eenyuun jedhee uume? isaan hin moggaase. Inni dhiiraaf Eenyuun dubartii isaan uume. Isaan ni eebbises. Dhiiraaf Eenyuun uume dubartii jalqaba? isaan uume. Eenyuun Nama uume Waaqayyo jedhees jalqaba? isaan hin moggaase. namni jalqaba Nama jedhees isaan hin moggaase. hin jenne Uume dubbiin. namni yeroo jalqabaatiif bifa waaqayyootiin Nama jedhee isaan moggaase. Dhiiraaf Deebiin dubartii jiru. isaan uume Deebiin. isaan eebbise. deebi'eellan Deebiin kunooti. nagaa Dubartiinis yeroo uumamte akka seera uumamaatti dhiiraaf dubartii isaan uume akka fakkaatti bifa waaqayyootti isaan kottaa namanii uumnaa. Seerumaa boqonnaa tokko. homaa deebisaan jiru Seerumaa boqonnaa tokko sii dubbisaa Bakka nagaa. Abiibi Nagaa. dhaggeeffadhu qaba maaloo is bakka barattee baata. Nagee Seerumaa boqonnaa tokko laala lakkoofsa 26. nagee Na jala dubbatanii kaasii barsiisaa xiqqoo ishee. nagee Ilaa dhaggeeffadhaa. bakka Ilaa egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaan horaa baay'adhaa lafa guutaa isas harka jala galfadhaa jedheetu dubbate jechuudha. Dhiiraaf dubartii isaan uume. Dhiiraaf dubartii isaan uume dubartiinis akka fakkaatti waaqayyotti uumamte yeroo jedhamu. Dhaggeeffadhu isheenis ija waaqayyoo keessatti akkuma dhiiraatti ilaalamti jechuudha. Akkas yeroo jedhamu fayyina keessatti. Amma reefas bahuun kee namatti tola garuu siree yeroo hadiisa kee aragaa baasu waan militti ammas bahuun kee gaarii. Simee daqiiqaa meeqa si kennu? Ammas bahuun kee gaarii. Yeroo konkuleeshinii ilaannu ati sanis hin baanu. Seera marii keetti akkasuma dhaggeeffattee baata konkuleeshinii dhaggeeffadhee hin ba'a. Itti kenni ayyee. Si jalqabe Natti jalqabe waan ta'eef ati gugure. Ati jalqabe. Itti fufata. Irree. Maarree akkasuma bari. No. Anatu jalqabe maal beektu? No. Wangeela keessatti dubartiin kiristaanaa mirga akkamii akka isheen qabdu ilaalaa jirra. Dubartii gubuun akka danda'amu, dubartii abiddatti naqxee bobeessuu akka qoraan bobeessanitti dubartii bobeessuun akka danda'amu wangeela keessatti arginee jirra. Akkasumas dubartii durbummaa hin qabne ajjeesuun akka danda'amu wangeela keessatti arginee jirra. Kana qofaayyuu miti. Dubartiin kiristaanummaa keessatti xurooftuu akka taate. Dubartiin kiristaanummaa keessatti xurooftuu akka isheen taate quraana keessatti argaa hin turre jechuudha. Lammaffaa irratti namni tokko dubartii tokko qarshii 50 yookaan birrii 50 duwwaadhaan dubartii bituu akka danda'u. Dubartii tokko wajjin ciisee namni qarshii 50 duwwaadhaan dubartii wajjin ciisee
Okay? Akka danda'u wangeelli akka dubbate arginee jira jechuudha. Qarshii 50 fidadhaa. Namni qarshii 50 qabu amma dureessa. Namni qarshii 50 qabu dureessa. Qabdanii wajjin ciiftanii qarshii 50 duwwaa abbaa isheetiif kennaati dubartii wajjin ciisaa. Lammaffaa irratti dubartii kiristiyaana durummaa hin qabdu gaafa jennu parsantii 100 keessaa kan durummaa qabdu hin jirtu. Kanaafuu guutummaan guututti dubartiin kiristiyaanaa biyya lafaarraa dugugamtee dhumti jechuudha. Lammaffaa waaqayyoon dubartii bifa qaama ofii yookaan kabaja ofiitiin uumne dubartiin kabaja hin qabdu. Lammaffaa dhaalma hin argattu dubartiin kiristiyaanummaa keessatti. Sadaffaa barsiisuu hin dandeessu dubartiin kiristiyaanummaa keessatti. Waldaa keessatti illee haa ta'u bakkee biraatti dubartiin barsiisuu hin dandeessu jechuudha. So kanaafuu dubartoonni kiristiyaanummaa keessatti marii keenya har'aa dhageeffattanii gara fayyinaa gara walqixxummaa gara amantaa islaamummaatti hin dhufne warri hin dhufne kana booda jechuudha. Warri hin dhufne rakkoo hamaatu isin keessa buufatee jira. Rakkoo xiinsammuu yoo isin keessa buufate yookaan immoo afurri hamaa yoo isin keessa buufate malee osoo isin xurooftuudha isin hin jedhu. Wanti isin tuqxan wanti isin irra teessan hundumtu እናንተ ዝም በሉ. Wanti isin irra teessan hundumtu iyyuu xuraadhaa ajooftu osoo isin jedhu ati dubartiin kiristiyaanichi kee teessaanaan kana booda ati dhumatteerti jechuudha. Xumureen jira. Galatoomii aboo hin qabdu aangoon qabdu